Akkam jirtu hordoftoonni Abdii Akaadaamii nagaa keessanii an nagaa qote galata waaqayyoo barsaa milkaa'ina darajjeetii har'a kan hin qabadhee dhufe keemistirii kutaa kurnaffaa boqonnaa tokkoffaa paartii ja'affaadha. Paartii ja'affaa keessatti tokko tuqaa 5 molecular and formula masses the mole concept and chemical formula kan jedhu qabiyyee keenya irraa keessatti bal'inaan waliin ilaalaa turre jechuudha. Gara qabiyyee keenyaatti osoo hin darbiin dura namoonni YouTube channel Abdii Akaadaamii haaraa taatan subscribe gochuu hin dagatinaa. Akkasumas immoo miseensonni Abdii Akaadaamii share gochuudhaan barattoota biraatiin gahan dhaamsa kooti itti fufnee ilaallu. Qabiyyee keenya irraa keessatti jalqaba irratti kan nuti ilaallu molecular massiidhaa fi formula massiin maal jechuu akka ta'e akkasumas immoo molecular massii akkamitti barbaannaa formula massii akkamitti calculate goonaa kan jedhu qabiyyee keenya irraa keessatti waliin ilaalla. Another one is the mole concept waa'ee moolii gadi fageenyaan ni ilaalla jechuudha. Moolii jechuun maal jechuudha? Akkasumas immoo moolii compoundii tokko akkamitti barbaaduu hin dandeenye yookaan immoo calculationii mooliidhaan wal qabataniis waliin ilaalaa turre jechuudha. Dhuma irratti chemical formula kan jedhu mata dureen jira. Mata duree kanas waliin ilaalla jechuudha. Chemical formula maalidha kan jedhu akkasumas immoo empirical formula gaafa jennu formula akkamiiti yookaan immoo empirical formula akkamitti calculate goonaa kan jedhullee qabiyyee keenya keessatti ni kaasna. Dhuma irratti immoo molecular formula akkamitti calculate goonaa kan jedhu qabiyyee keenya irraa keessatti bal'inaan waliin ilaalaa turre jechuudha. Our today's objective is at the end of this lesson you should be able to explain and determine molecular mass and formula masses. Kaayyoon barannoo keenya molecular mass jechuun maal jechuudha, formula mass jechuun maal jechuudha kan jedhuu fi hiikasaa sirriitti ni beektu. Akkasumas immoo molecular massiidhaa fi formula massii determine ni gootu jechuudha. Compoundii tokkoof molecular mass isaa akkasumas formula mass isaa ni barbaaddu jechuudha. Another one is you should be able to define and calculate the molar mass of substance. Molar massii jechuun maal jechuudha akkasumas akkamitti molar massii calculate goona kan jedhu sirriitti hubachuun isinirraa eegama jechuudha. And you should be able to define mole concept waa'ee moolii bal'inaan ibsuu danda'uu qabdu. Akkasumas immoo probleemota waa'ee mooliitiin wal qabatan calculate gochuu danda'uu qabdu jechuudha. Another one is you should be able to define and determine empirical formula and molecular formula. Molecular formula jechuun maal jechuudha, empirical formula jechuun maal jechuudha kan jedhu sirriitti hubachuun isinirraa eegama yookaan immoo sirriitti ibsuu danda'uu qabdu jechuudha. Kana qofa osoo hin taane empirical formula akkamitti calculate goonaa kan jedhu steppiiwwan ittiin empirical formula calculate goonu akkasumas molecular formula steppii akkamittiin barbaanna kan jedhu sirriitti adda baastanii beekuun isinirraa eegama jechuudha. Dhuma irratti you should be able to calculate percentage composition of an element in a substance. Substance yookaan compoundii tokko keessatti percentii yookaan percentage elementii tokko compoundiin tokko isinii kenname percentage yookaan immoo percentii argama elementii tokko kan compoundii sana keessaa barbaade yoo dhamtan akkamitti barbaaduu danda'ama kan jedhu yookaan immoo akkamitti barbaanna kan jedhu sirriitti hubachuu danda'uu qabdu jechuudha. Kuni kaayyoo qabiyyee keenyaarraa jechuudha. Mee itti fufnee haa ilaallu. Jalqaba irratti akkuma isinii kaasee molecular mass yookaan formula mass gaafa jennu maal jechuudha kan jedhu irraa haa eegallu. Molecular mass or formula mass is used to calculate the percentage of its constituent. Kan jechuun maal jechuudha? Formula massii yookaan molecular massiin kan inni fayyadu, kan inni nu barbaachisuu fi percentii yookaan hamma argama elementoota compoundicha keessa jiranii beekuudhaaf nu barbaachisa jechuudha. Fakkeenyaaf bishaan yoo fudhanne bishaan wal nyaatinsaa oksijiinii fi haayidroojiinii irraa uumama. Kanaaf molecular massii yookaan formula massiin kan inni nu barbaachisu percentii argama elementoota kana lamaanii beekuudhaaf nu barbaachisa jechuudha. Yookaan immoo ratio ittiin argama isaanii beekuudhaaf nu barbaachisa jechuudha. Eenyutu molecular massiin yookaan immoo formula massiin. Kanaaf molecular massiin formula massiin compoundii tokkoof kan inni barbaachisu percentii argama elementoota
compoundicha keessa jiranii beekuudhaaf nu tajaajila jechuudha. Jalqaba irratti mee molecular mass jechuun maal jechuudha kan jedhu immoo hiikasaa haa laallu. Molecular mass. Molecular mass is the sum of masses of all its atoms present in molecule or in one unit of molecule. Molecular massiin ida'ama hanga elementoota molecuulii sana keessa jiraniiti. Ida'ama hanga elementoota molecuulii unity tokko keessa jiraniitiin molecular mass jennee ibsuu dandeenya jechuudha. This molecular mass can be expressed in atomic mass unit. Atomic mass unity dhaan ibsamuu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf bishaan kana fakkeenya fudhannee ilaallu. Bishaan H2O dha. H2O ni molecular massiin H2O dha. Maal ibsaa yookaan immoo maal jechuudha molecular massiin bishaanii gaafa jennu molecular massiin kuni ida'ama hanga hydrogenii ida'ama hanga oksijiiniiti. Oksijiinii fi hydrogenii kana hanga isaanii walitti yoo ida'anii molecular massii isaa barbaanna jechuudha. Kanaaf hydrogenii lama jira lama. Hangi hydrogenii ammoo tokkoon ishii atomic mass unity tokkodha jechuudha. Atomic mass unity dhaan tokko atomic mass unity dha. Ida'u hanga oksijiiniin 16 atomic mass unity qabdi jechuudha. Atomic mass unity kun yoo walitti ida'amu 18 atomic mass unity ta'a jechuudha. Atomic mass unity. Kanarraa kaanee molecular mass jechuun ida'ama hanga elementoota compoundicha keessa jiran yookaan molecuulicha keessa jiraniiti. Ida'amni hangi isaanii molecular massiidhaan ibsuu dandeenya jechuudha. Fakkeenya lammaffaa fudhannee ilaallu. Carbon dioxide osoo fudhannee ilaalle molecular massii carbon dioxide jechuun ida'ama hanga kaarboonii ida'uu hanga oksijiinii atomic mass unity-dhaan ibsuudha. Kanaaf hangi kaarboonii keenya 12 atomic mass unity dha. Ida'u oksijiiniin tokko ishii 16, lamaan ishii immoo 32. Inni kun atomic mass unity dhaan ibsina jechuudha. Atomic mass unity dhaan ibsina. Kana yoo walitti daanu 44 atomic mass unity ta'a jechuudha. Atomic mass unity ta'a. Kanaaf ida'amni hanga elementoota molecuulii tokko keessa jiranii molecular massiidhaan ibsuu dandeenya jechuudha. Ionic compounds are not discrete of molecules, but they are aggregative of ions. Jedha. Kana jechuun maal jechuudha? Jalqaba irratti yeroo ibsinu molecular mass jechuun ida'ama hanga elementoota molecuulii tokko keessa jiraniiti jenneerra. Gara compoundoota ionawaatti gaafa dhufnu garuu compoundoonni ionawaanii molecuulota miti. Compoundoonni ionawaan ionikiidha. Kan isaan uumamanii walitti dhufeenya yookaan immoo wal fudhatinsa kataayyoonii fi anaayyoonii irraati. Ionic bondiidhaan uumamani. Molecuulonni garuu covalent bondiidhaan uumamu. Kanaaf compoundoota kana yookaan compoundoota ionikii molecular massiidhaan ibsuu hin dandeenyu jechuudha. Sababni isaa compoundoonni ionikii molecuulota miti. Molecuulota otoo hin taane they are aggregative of ions. Ionota charge positive qabanii fi charge negative qaban irraa uumame. Yookaan walitti dhufeenya kataayyoonii fi anaayyoonii irraa uumamaa jechuudha. Kanarraa kaanee molecular massiidhaan ionic compound ibsuu hin dandeenyu. The smallest unit of ionic compound that retains the identity of ionic compound is called formula unit. Compoundoota ionikiidhaa fi unity xiqqaan maalummaa compoundoota ionikii ittiin ibsinu formula unity jedhama. The mass of formula unit is called formula mass. Hangi formula unity kun immoo formula mass jedhameetu beekama jedha. Maalummaa compoundoota ionikii ibsuudhaaf unity xiqqaan nuti itti fayyadamnu formula unity jedhama siniin jedheera. Kanaaf hangi formula unity kun immoo formula massiidhaan ibsama jechuudha. Mee itti fufnee hiika formula massii ilaallu. Formula mass. Formula mass is the sum of atomic mass of all atoms present in formula unit of compound, whether it is molecular or ionic. Ida'ama hanga atomawaa elementoota formula unity compoundii tokko keessa jiranii maaliin ibsina? Formula massiidhaan ibsina. Compoundiin kuni molecularii ta'uu danda'a, ionikii ta'uu danda'a jechuudha. Kanaaf ida'amni hanga atomawaa
elementoota kompaawundii tokko keessa jiranii yookaan immoo yuunitii xiqqaa kompaawundii tokko keessa jiranii foormulaa maasiidhaan ibsuu dandeenya jechuudha. Mee fakkeenya fudhannee ilaallu. Soodiyam kiloraayidiidhaaf foormulaa maasii isaa barbaadi yoo jedhamtanii foormulaa maasiin soodiyam kiloraayiidii walqixa ta'a. Hanga soodiyemii yookaan immoo atoomik maasii soodiyemii ida'uu atoomik maasii kilooriiniiti. Atoomik maasiin soodiyemii giraama 23 dha. Giraama 23 ida'uu kan kilooriinii immoo 35.5 dha. Kanaafi foormulaa maasiin soodiyam kiloraayidiidha 58.5 giraam par mooliidha yookaan immoo mooliin tokko giraama 58.5 of keessaa qabdi jechuudha. Kanaaf foormulaan maasiin kan soodiyam kiloraayidiidha 58.5 giraam par mooliidha yookaan immoo giraama 58 jennee ibsuu dandeenya jechuudha. Akkasumas immoo kaalsiyeem haayidrooksayidii kana fudhannee ilaalle foormulaa maasii kaalsiyeem haayidrooksayidii jechuun ida'ama hanga kaalsiyeemii ida'uu kan oksijiinii ida'uu kan haayidroojiiniiti. Kanaaf kaalsiyeemiin keenya mooliin tokko giraama 40 dha. Ida'uu oksijiinii mooliin tokko giraama 16 dha. Lamatu jira waan ta'eef lamaan ishii immoo giraama 32 dha. Ida'uu haayidroojiiniin lamaan ishii qabna waan ta'eef ishiin kun immoo giraama 2 taati jechuudha. Inni kun yoo walitti daanu meeqa ta'a? 40 da'uu 32 72 da'uu 2 74 giraama yookaan immoo giraam par mooliidhaanis ibsuu dandeenya. Giraama 72 qabdi mooliin tokko jechuudha. Eenyuun? Kaalsiyeem haayidrooksayidii. Kaalsiyeem haayidrooksaydiin mooliin tokko waan mooliin giraama meeqa ta'a jechuudha? 74 giraama ta'a jechuudha. Giraama ta'a jechuudha. Bifa kanaatiin foormulaa maasii barbaaduu dandeenya jechuudha. Foormulaa maasii barbaaduu dandeenya. But formula mass is used mostly for ionic compound. Garuu yeroo baay'ee foormulaa maasii kana kan kompaawundoota ayoonikii barbaaduudhaaf itti tajaajilamna jechuudha. Walumaa galatti bakka kanatti waa lama hubachuu danda'uu qabdu. Tokkoffaan molecular mass maalidha? Molecular mass gaafa jennu ida'ama hanga elementoota molekiilii tokko keessa jiraniiti molecular massiidhaan ibsina jenneerra. Hanga elementoota molekiilii tokko keessa jiranii molecular massiidhaan ibsuu dandeenya jenneerra. Foormulaa maasiin ida'ama hanga atoomawaa elementoota kompaawundii tokko keessa jiraniiti. Elementoota kompaawundii tokko keessa jiraniiti. Garaagarummaan isaanii maalidha isa jedhuudhaafi molecular maasiin yeroo baay'ee kompaawundoota bifa molekiiliitiin argaman yookaan immoo kompaawundoota kovalentiidhaaf itti fayyadamna. Foormulaa maasiin garuu lachuutiif ta'uu danda'a. Yeroo baay'ee garuu kan kompaawundoota ayoonikiiti. Garaagarummaan isaa kana fakkaata. Itti fufnee ilaallu. Qabiyyeen biraan nuti har'a kaasnee waliin ilaallu the mole concept waa'ee mooliiti jechuudha. Otoo gara konseptii moolii ilaaluutti hin darbin dura gaaffii tokko mee isinaa gaafadhu. Osoo xaafii saayinii tokkoo fi baaqilaa saayinii tokko isinitti kenname lakkaa isiniin jedhamiti kan turraa lakkaa'uudhaaf mijataadha laata? Xaafii saayinii tokko lakkaa'u moo baaqilaa saayinii tokko lakkaa'utu irraa salphata? Deebiin keessanii baaqilaa saayinii tokko lakkaa'u akka ta'e shakkiin qabu. Sababni isaa hamma baaqilaa fi hanga xaafii yoo laallee hangi baaqilaa irra gurguddaadha. Lakkaa'uudhaaf nu rakkisu jechuudha. Garuu xaafii saayinii tokko lakkaa'u osoo jedhamtaniiti baay'ee nama rakkisa jechuudha. Sababni isaa hangi isaa baay'ee xixiqqoodha. Hangi baay'ee xiqqoodha. Yeroo xaafii kana lakkoofnu dogoggora hedduu uumuu waan dandeenyuu fi lakkaa'uun baay'ee nutti ulfaata jechuudha. Keemistirii keessatti molekiilota akkasumas atoomota akkasumas ayoonota yoo laalle isaan kun hammi isaanii baay'ee xiqqaadha. Hammi isaanii lakkoofsaan ibsuudhaaf baay'ee nama rakkisa jechuudha. Fakkeenyaaf bishaan leetira tokko fudhattanii bishaan kana molekiila bishaan leetira tokko keessa jiru ibsi otoo jedhamtaniiti baay'ee rakkisaadha jechuudha. Maaliif molekiila jechuun baay'ee xixiqqaadha. Molekiilota lakkoofsaan hedduu ta'etu bishaan leetira tokko kana keessa jira. Atoomonnis akkuma kana.
Atoomota hammaan baay'ee ta'antu achi keessa jira jechuudha. Kanaaf keemistirii keessatti moolekuulota atoomotaa fi ayyoonota lakkoofsaan ibsuun rakkisaadha jechuudha. Sababni isaa isaan kun intiitiiwwan baay'ee xixiqqaa ta'anidha. Hammi isaanii baay'ee xiqqaadha jechuudha. Isaan kana ibsuu yoo barbaanne maal fayyadamna? Moolii fayyadamna. Mooliidhaan ibsina. Fakkeenyaaf xaafii bitii otoo dhamtaniiti yookaan birrii amma ta'e isinitti kenname tokkoon sanyii xaafii lakkoofnee bituu hin dandeenyu jechuudha. Maal goona ree? Kiiloodhaan binna jechuudha. Kiiloodhaan binna. Akkuma kana moolekuulota atoomota ayyoonota yoo ibsuu barbaanne lakkoofsaan otoo hin taane mooliidhaan ibsina jechuudha. Kanaaf mooliin mala gabaabaa moolekuulota atoomota akkasumas ayyoonota baay'ina isaanii yookaan hamma isaanii ittiin ibsinudha jechuudha. Yeroo baay'ee kaarbaniidhaan wal bira qabnee bifa birqabaatiin ibsuu dandeenya. Kaarbaniin mooliin tokko giraama 12 ta'a. Giraama 12 yookaan atomic mass unity 12 ta'a. Inni kun immoo moolekuulota lakkoofsaan murtaa'aa ta'an qaba. Moolekuulota hammi isaanii x ta'e of keessaa qaba jechuudha. Hammi moolekuulota kana mooliidhaan ibsamaa jechuudha. Kanaaf moolii tokko jechuun wanta moolekuulota murtaa'aa ta'e wayii of keessaa qabu jennee ibsuu dandeenya jechuudha. Hamma moolekuulii yookaan immoo hamma ayyoonotaa ibsuudhaaf mala baay'ee barbaachisaadha yookaan mala filatamaadha jechuudha. The concept is first proposed by Avogadro. Nama lammii Itilii Avogadro jedhamuudhaan propose ta'e. Maaltu mooliin jalqabaa jechuudha. Moolii jechuun akka Avogadroon ibsetti yookaan akka seeraa Avogadrootti tempereechara dhaabbataa fi dhiibbaa dhaabbataa keessatti gaazonni qabii wal fakkaataa qabanii moolekuulonni isaanii wal fakkaataadha jedha. The term mole, like a dozen or a gross, refer a particular number of things. Akkuma fakkeenyaaf darzana baay'ina waan tokko 12 jennee ibsuu yoo barbaanne darzana akkuma jenne. Akkasumas immoo wanta baay'inni isaa 140 ta'e immoo lakkoofsaan ibsuurra gross jennee ibsinu. Moolii jechuunis immoo hamma waan ta'e wayii hamma moolekuulotaa hamma ayyoonotaa hamma atoomotaa ibsuu yoo barbaanne mooliidhaan ibsinaa jechuudha. Fakkeenyaaf darzana tokko jechuun killee darzana tokko bitii yoo dhamtan killee 12 jechuudha. Akkasumas immoo killee giroosii tokko bitii otoo dhamtanii killee waan giroosii tokko otoo bitii jedhamtaniiti killee 144 jechuudha. 144 bitii jedhamtanii jechuudha. Kanaaf baay'ina kana ibsuudhaaf jimlaadhaan akka kanatti ibsuu dandeenya jechuudha. Baay'ina lakkoofsa 144 kana ibsuu yoo barbaanne jimlaadhaan waan giroos jechuu dandeenya jechuudha. Kanaaf moolekuulonni atoomonni akkasumas ayyoononni hammi isaanii baay'ee xiqqaadha jenneerra. Lakkoofsaan ibsuu waan hin dandeenyeef jimlaadhaan bakka tokkotti qabnee mooliidhaan ibsuu dandeenya jechuudha. Mooliidhaan ibsuu dandeenya. A mole of any substance is equal with 6.02 times 10 raised to 23 unit of that substance jedha. Wanti kamiyyuu moolekuulota yookaan atoomota 6.2 baay'isuu 10 paaworii 23 of keessaa qaba. Kanaaf fakkeenya gara olii itti ilaalle x kan jenne kana keessatti kaarbaniin mooliin tokko giraama meeqa of keessaa qaba? Giraama 12 of keessaa qaba. Akkasumas immoo moolekuulota meeqa of keessaa qaba? Moolekuulota 6.2 baay'isuu 10 paaworii 23 of keessaa qaba jechuudha. 23 of keessaa qaba jechuudha. Akkuma kana immoo wanti kamiifiyyuu mooliin tokko moolekuulota hamma kana of keessaa qaba jechuudha. Moolekuulota 6.2 baay'isuu 10 paaworii 23 of keessaa qaba jechuudha. Lakkoofsi kun lakkoofsa Avogadroo jedhameetu beekama. Lakkoofsi kun maaliif barbaachisaa? Hanga moolekuulii yookaan hanga atoomii moolii tokko keessa jiranii ibsuudhaaf nu barbaachisa jechuudha. Lakkoofsa kana ilaallee lakkoofsi kun hammam baay'ee guddaadha. Guddinni lakkoofsa kanaa maal agarsiisaa? Moolekuulonni yookaan atoomonni immoo hammi isaanii baay'ee xiqqoo ta'uu ishiiti. Hammi isaanii baay'ee xiqqoo lakkoofsaan ibsuudhaaf nama rakkisan ta'uu isaa nutti agarsiisa. Kanaaf hanga moolekuulota kana ibsuu yoo barbaanne mooliidhaan ibsinaa jechuudha. Kanarraa kaanee wanta kamiifiyyuu mooliin tokko atoomota 6.2 baay'isuu 10 paaworii 23 of keessaa qaba jechuudha.
wanti kamiyyuu fakkeenyaaf haadrojiinii moolii tokko ibsi otoo jedhamtaniiti moolekiyilii meeqa of keessaa qaba? 6.2 baay'isuu 10 paaworii 23 of keessaa qaba jechuudha. Kanarraa kaanee mooliin maaliif nu fayyada isa jedhuudhaa fi mooliin hamma moolekiyulotaa yookaan hamma atoomotaa yookaan hamma ayyoonotaa jimlaadhaan ibsuudhaaf nu tajaajila jechuudha. Kaalkuleeshinii keessatti moolii n smooliidhaan bakka buusna. Yeroo baay'ee mooliin n smooliidhaan bakka buufama jechuudha. Fakkeenyota dabalataa mee waliin ilaallu. Maal jenneerraa wanti kamiyyuu mooliin tokko atoomota yookaan moolekiyulota 6.2 baay'isuu 10 paaworii 23 of keessaa qaba jenneerra. Fakkeenyaaf bishaan mooliin tokko atoomota 6.2 baay'isuu 10 paaworii 23 of keessaa qaba yookaan moolekiyulota hamma kana of keessaa qaba. Akkasumas soodiyam kilooraayidii mooliin tokko foormulaa yuunitii yookaan atoomota 6.2 baay'isuu 10 paaworii 23 of keessaa qaba. Kilooriinis yoo fudhanne kilooriiniin mooliin tokko moolekiyulota 6.2 baay'isuu 10 paaworii 23 of keessaa qaba jechuudha. Akka waliigalaatti mooliin tokko wanta kamiifiyyuu atoomii yookaan moolekiyulii 6.2 baay'isuu 10 paaworii 23 akka inni of keessaa qabudha jechuudha. Lakkoofsi kun immoo lakkoofsa Avogaadroo jedhameetu beekamaa jechuudha. Kan biraani moolaar maas gaafa jennu maal jechuudha isa jedhu immoo itti fufnee ilaallu. Moolaar maas jechuun hanga wantoota kan moolii tokko keessa jiranii giraama yoo ibsine moolaar maas jennee ibsuu dandeenya jechuudha. Gama biraatiin moolaar mass is the molecular mass or formula mass expressed in gram. Moolaar maas jechuun molecular massiidha yookaan immoo formulaa maasiidha kan maaliin ibsame giraamaan ibsame jechuudha. Kanaaf moolaar maas jechuun ida'ama hanga elementoota moolekiyulii tokko keessa jiraniiti yookaan immoo ida'ama hanga atoomawaa elementoota kompaawundii tokko keessa jiraniiti jechuudha. Kanaaf ida'amni tokkoon elementoota kompaawundii tokko keessa jiranii giraamaan yoo ibsame moolaar maas jennee ibsuu dandeenya jechuudha. So moolaar mass of substance A means moolaar maasii A'ti jechuun the mass of one mole of A jechuudha. A'n mooliin tokko hangam ulfaata isa jedhu agarsiisa jechuudha. Hangi waan kanaa immoo yuunitii 6.2 baay'isuu 10 paaworii 23ti. Walumaa galatti moolaar maas jechuun ida'ama hanga tokkoon elementoota moolekiyulicha keessa jiranii yookaan kompaawundicha keessa jiranii giraamaan yoo ibsine jechuudha. Fakkeenyaaf moolaar maasii soodiyam kilooraayidii yoo jedhamtanii soodiyam kilooraayidii ayyoonik kompaawundiidha. Kompaawundii ayyoonawaati. Wal nyaatisa soodiyamiidhaa fi kilooriinii irraa uumama jechuudha. Kanaaf moolaar maasiin soodiyam kilooraayidii meeqa osoo jedhamtaniiti giraama 58.5dha. Eessaa dhufe isa jedhuudhaa fi ida'ama tokkoon hanga elementoota kompaawundicha keessa jiranii jenneerra. Kanaaf elementoonni kompaawundii kana keessa jiran soodiyamii giraamni isaa meeqa 23 ida'uu kan biraa eenyu jira kilooriinii. Kilooriiniin oo giraama meeqa tokkoon mooliin tokko giraama 35.5 jechuudha. Kanaaf moolaar maasiin soodiyamii mooliin tokkoon giraama 58.5 ta'a jennee ibsina jechuudha. Akkasumas soodiyam kilooraaydiin mooliin tokko immoo atoomota meeqa of keessaa qaba isa jedhuudhaa fi atoomota 6.2 baay'isuu 10 paaworii 23 of keessaa qaba jechuudha. Akkasumas moolaar maasii bishaanii barbaade osoo jedhamtaniiti H2O. H2O'dhaa fi moolaar maasii isaa barbaade osoo jedhamtaniiti akkamitti ibsuu dandeessu? Moolaar maasiin bishaanii hanga haadrojiiniin giraama tokkodha lamaan ishii giraama 2 ida'uu hanga oksijiinii tokkoon ishii giraama 16 qabdi waan ta'eef ta'a jechuudha. Inni kun yoo walitti dha'ame 18 giraama ta'a jechuudha. Kanaaf moolaar maasiin bishaanii keenya 18 ta'a jechuudha. Akkasumas immoo bishaan mooliin tokko moolekiyulota meeqa of keessaa qaba yoo jedhamtanii 6.2 baay'isuu 10 paaworii 23 moolekiyulota hamma kana of keessaa qaba jechuudha. Kanarraa kaanee moolaar maasii gabaabsinee ibsuu barbaanne moolaar maasiin ida'ama hanga tokkoon elementoota moolekiyulii tokko keessa jiranii yookaan immoo ida'ama hanga elementoota kompaawundii tokko keessa jiranii moolaar maas jennee ibsuu dandeenya jechuudha. Itti fufnee ilaallu. Paartii keenyarraa keessaa inni gara dhumaa irratti nu ilaallu keemikaal foormulaadha.
chemical formula. Chemical formula kana bakka gurguddaa lamatti qoonnee ibsuu dandeenya. Empirical formula dhaa fi molecular formula innee bakka lamatti ibsuu dandeenya jechuudha. Jalqaba irratti mee chemical formula jechuun maal jechuudha isa jedhu ilaallu. What is chemical formula? Chemical formula are a formula used to express composition of a compound in terms of chemical symbols jedha. Kan inni tajaajiluu fi compoundiin tokko maal of keessaa qabaa yookaan immoo eenyu fa'aa of keessaa qabaa isa jedhu ibsuudhaaf nu tajaajila jechuudha. Fakkeenyaaf calcium carbonate maal of keessaa qaba osoo jedhamtaniiti compositionii calcium carbonate ibsuudhaaf nu tajaajila jechuudha. Kanarraa kaanee compositioniin yookaan immoo qabiyyeen compoundii tokko chemical formulaadhaan ibsamuu danda'a jechuudha. Kana qofa osoo hin taane it also shows as a composition of compound by ratio. Ratio ammamiitiin elementoonni kun immoo walitti dhufanii compoundii nuu kennan kan jedhu formula chemical formulaadhaan ibsina jechuudha. Fakkeenyaaf ammonia NH3 yoo fudhanne chemical formulaan isaa kana fakkaata jechuudha. Chemical formulaan kana maaliif na tajaajila? Ammoniyaan kun eenyu fa'aa of keessaa qaba isa jedhu naa ibsa jechuudha. Yoo ilaalle eenyu of keessaa qaba? Naayitiroojiinidhaa fi haayidroojiinii of keessaa qaba jechuudha. Kanaaf qabiyyee compoundii kooti haayidroojiinii fi naayitiroojiinii ta'a jechuudha. Kanarraa kaanee chemical formulaan compoundii kanaa qabiyyeen compoundii kanaa eenyu akka ta'e adda baasuudhaaf nu tajaajila jechuudha. Sana qofa osoo hin taane ratio elementoota kanaallee ibsuudhaaf nu tajaajila jechuudha. Ammoniyaa keessatti ratioon haayidroojiinidhaa fi naayitiroojiinidhaa. Naayitiroojiiniin tokkodha, haayidroojiiniin immoo sadiidha. Tokko gara sadiiti jechuudha. Kanaaf chemical formula kanarraa ratio kanallee argachuu hin danda'a jechuudha. Kanarraa kaanee chemical formula irraa waa lama argachuu dandeenya jechuudha. Tokkoffaan compositionii compoundii keenyaa yookaan immoo qabiyyeen compoundii kootii eenyu fayyisa jedhu adda baafachuu hin danda'a. Lammaffaan immoo ratio elementoota compoundicha keessa jiranii. Ratioon isaanii meeqa kan jedhullee adda baafachuun danda'a jechuudha. Akkuma jalqabarra isinii kaasee chemical formulaan kun bakka lamatti qoonnee ilaaluu dandeenya jenneerra. Tokkoffaan empirical formulaadha, lammaffaan immoo molecular formulaadha jechuudha. Tokkoon isaaniif hiika isaanii itti fufnee ilaallume. Empirical formula yoo jennu maal jechuudha? Empirical formula is the simplest formula. Empirical formulaan formulaa isa salphaadha. Formula isa salphaadha gaafa jennu immoo ratio lakkoofsa hundaa xiqqaadhaan ibsama jechuudha. Empirical formula is a formula of substance written with smallest ratio. Ratio xiqqaadhaan yoo barreessine empirical formula jennaan jechuudha. It tells the ratio of atoms in compound. Ratio atomota compoundii keessa jiranii nutti agarsiisa jechuudha. Fakkeenyaaf hydrogen peroxide fudhannee ilaalle hydrogen peroxide compounding kun hydrogen peroxide jedhama. Hydrogen peroxide kanaa fi empirical formula isaa barreessuu ta'uu dhamtaniiti HO ta'a jechuudha. Ratio lakkoofsaa xiqqaadhaan ibsama. Kanaaf ratioon hydrogenii fi oksijiinii meeqa jechuudha? Tokko gara tokko jechuudha. Tokko lachan isaanii. Ratio atomota compoundii keessa jiranii agarsiisuudhaaf nu tajaajila jechuudha. Akkuma kana immoo benziinii yoo fudhannee ilaalle benziiniin C6H6 dha. Kun molecular formulaadha. Molecular formula kanaa fi empirical formula isaa barreessuu ta'uu dhamtanii CH ta'a jechuudha. CH ratio lakkoofsa xiqqaatiin molecular formula yoo ibsine empirical formula ta'a jechuudha. Kan biraan molecular formula haa ilaallu. What is molecular formula? Molecular formula is actual formula that tells the exact number of atoms of different element present in a molecule. Molecular formula immoo baay'ina isa sirrii isaa hammam baay'atu elementoonni molecuule tokko keessa jiran hammam baay'atu yookaan elementoonni compoundii tokko keessa jiran hammam baay'atu isa jedhu baay'ina isa sirriidhaan nutti agarsiisa jechuudha. Fakkeenyaan jalqaba sirrii kaase kanarraa hydrogen peroxide kana yoo fudhanne molecular formulaan isaa formulaa isaa isa sirrii isa kana ta'a jechuudha. H2O2 hydrogenii 2 oksijiinii 2 jechuudha. Ratioodhaan otoo hin taane baay'ina isaa sirriidhaan nutti agarsiisa jechuudha. Kanarraa kaanee garaagarummaan empirical formulaadhaa fi molecular formulaa maali yoo jedhamtanii fakkeenya fudhattanii ibsuu dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf benziinii fi gulukoosii yoo fudhanne molecular formulaan benziinidha C6H6 dha.
Empirical formulaatti yoo deebisne immoo CH dha. Jaan yoo salphisuu dandeenya jechuudha. Gara lachuu jaan yoo irre CH ta'a jechuudha. Kanaaf reeshoo lakkoofsa xiqqaatiin molecular formula yoo ibsine empirical formula ta'a jechuudha. Akkasumas immoo molecular formulaan kan glukoosiidha C6H12O6 dha. Isa kana hunda isaanii jaan otoo salphifneeti yookaan immoo reeshoo lakkoofsa xiqqaatti osoo deebisneeti CH2O ta'a jechuudha. CH2O ta'a jechuudha. Kanaaf reeshoon xiqqaan empirical formulaadha. Baay'inni isaanii inni sirriin immoo yookaan inni dhugaan immoo molecular formula ta'a jechuudha. Bifa kanaatiin empirical formulaadhaa fi molecular formula ibsuu ni dandeenya jechuudha. Itti fufnee ilaallu. Amma immoo maal ilaaluuf deemna? Percent composition by mass. Amma gaa maal ibsuudhaaf deemna? Percentii hammamiin compoundii elementiin tokko compoundii tokko keessa jira kan jedhu calculate gochuuf deemna jechuudha. Elementii percentii hangamiitu compoundii tokko keessa jira. Fakkeenyaaf sodium chloride yoo fudhanne sodiumiin percentii meeqatu sodium chloride keessa jira. Akkasumas immoo chloriinii percentii meeqatu sodium chloride keessa jira kan jedhu hanga isaanii persentiidhaan ibsuu dandeenya jechuudha. Akkamitti ibsina kan jedhu itti fufnee ilaallu. Percent composition by mass indicates the percent of each element present in a given compound hanga argama isaanii agarsiisa jechuudha. Kanaaf percent by mass koo akkamittiin calculate godha isa jedhuudhaa fi percent by mass is equal to number of mole jalqaba moolii hammamtu jira kan jedhu sana adda baafanna jechuudha. Erga moolii keenya adda baafanne maaliin baay'isnaa? Moolaar maasii isaatiin baay'isna. Moolaar maasii elementii tanaatiin baay'isneetu eenyuuf irraa moolaar maasii compoundii sanaatiif hirreetu 100 baay'isnaa jechuudha. Fakkeenyaaf sodium chloride keessatti moolaar maasii soodiyeemii percent by maasiidhaan ibsitu jedhamtaniiti. Percent by maasiin koo walqixa ta'a. Number of moolii meeqatu jira sodium chloride kun? Moolii tokkodha mitiire? Tokko moolii baay'isuu molar mass of each elementis. Elementii sanaaf molar mass kan eenyu kan sodium chloride kan sodiumii. Molar mass sodiumii giraama meeqa? 23 giraamadha. Giraama 23 ta'a. Hiruu molar mass compoundicha eenyu kan sodium chloride. Kan sodium chloride molar mass meeqa? 58.5 gram per molidha. Per molidha jechuudha. Kanaafi baay'isuu 100% percentage by mass bifa kanaan ibsuu dandeenya jechuudha. Walumaa galatti percentage by mass jechuun hanga yookaan immoo percentii hanga elementiin tokko ittiin compoundii tokko keessatti argamuuti jechuudha. Kan ammoo akkamitti shallagna isa jedhuudhaa fi moolii baay'isuu molar mass elementichaa hiruu molar mass compoundii elementii sun keessatti argamu baay'isuu 100% jennee ibsuu dandeenya jechuudha. Fakkeenya tokko fudhannee ilaallu. Fakkeenya asirratti nuu kenname itaanooliidha. Itaanooliidha. Gaaffiin keenya maal jedhaa? Determine percentage composition of each element jedha. Elementoota itaanoolii keessa jiran kanaa fi tokkoon isaaniitii fi percentage by mass isaanii calculate godhii jedha. Kanaaf percentage hangamiitiin kaarboniin itaanoolii keessatti argama. Percentage hangamiitiin haayidrojiiniin itaanoolii keessatti argama. Percentage hangamiitiin oksijiiniin itaanoolii keessatti argama kan jedhu calculate goonaa jechuudha. Kanaaf jalqaba eenyurraa kaana percentage of kaarbanii irraa kaana jechuudha. Kaarbanii hangamtuu argama. Akkuma isinii kaasee jalqaba irratti moolii keenya ibsachuu qabna jechuudha. Kanaaf itaanooliin keenya moolii meeqatu nu kenname? Moolii tokkotu nu kenname. Itaanoolii moolii tokko waan ta'eef tokkoon baay'isnaa jechuudha. Moolii tokko formulaan keenya number of mole jedha waan ta'eef mooliin tokko baay'isuu hangi kaarbaniiyoo kaarbaniin giraama meeqa? Tokkoon ishii giraama 12 mitiire lamaan ishii immoo giraama 24dha. 24 hiruu molar maasiin itaanoolii yoo meeqaa kan jedhu ittaansinee calculate godhachuu qabna jechuudha. Molar maasiin itaanoolii hanga kaarbanii ida'uu hanga haayidrojiinii ida'uu hanga oksijiinii ta'a jechuudha. Kaarbaniin 12dha, lamaan ishii 24, ida'uu haayidrojiiniin tokkodha.
haayidroojiinii 6 qabna. 6 24 fi 6 meeqa ta'a walitti? 30 ta'a jechuudha. Oksijiiniin immoo 16. Kanaaf moolaar maasiin itaanoolii keenya 46 giraama ta'a jechuudha. Yookaan giraam par mooliidhaanis ibsuu dandeenya jechuudha. Giraama 46 kun giraamadha. Hiruu giraama 46 baay'isuu 100%. 100%. Kana yoo baay'isne meeqa arganna? Yoo baay'isne tokko baay'isuu 24 hiruu 46 baay'isuu 100 inni kun 52.17% ta'a jechuudha. Parsanteejii amma kanaatiin kompaawundii keenya keessatti argama jechuudha. Itti fufnee kan eenyummoo laalla amma kan haayidroojiinii ilaallu. Percentage of hydrogen. Mooliin kompaawundii kanaa tokkodha. Haayidroojiiniin immoo 6 jira. Giraama 6. 6 giraam. Hiruu kan tootaaliin kompaawundii keenyaa immoo giraama 46 irra. 46 giraamaan balleessuu dandeenya. Baay'isuu 100%. Inni kun yoo waliin baay'isne meeqa ta'a? 13% ta'a jechuudha. Parsanteejii 13 ta'a. Oksijiiniidhaaf parsantii meeqatu jira isa jedhu itti fufnee ilaallu. Oksijiinii meeqatu jira as keessaa? Tokkotu jira. Tokkoon ishii immoo giraama meeqanne irra? 16 giraamadha. Giraama. Tootaal maasiin kan itaanoolii meeqanne irra? 46 giraamadha. Baay'isuu 100%. Giraama yoo balleessine kana lamaan waliin baay'isne yoo hirree parsantii meeqa ta'a jechuudha? 34.7% ta'a jechuudha. Parsanteejii amma kana. Kanaaf kompaawundii kana keessatti itaanoolii keessatti parsantiin kaarboonii parsantii 52.7, akkasumas haayidroojiiniin parsantii 13, akkasumas immoo oksijiiniin keenya immoo parsantii 34.7 jechuudha. Percentage by mass jechuun elementiin tokko parsantii hangamiitiin argama? Hangisaa parsantii hammamiitiin argama kompaawundii kana keessatti kan jedhu sana nuu ibsaa jechuudha. Kun hundi isaa yoo walitti daamne 100% dhufa jechuudha. 100% dhufa jechuudha. 52.17 ida'u 13 ida'u 34.7 walitti yoo daame 100% nuu dhufa jechuudha. Haala kanaan shallaguu dandeenya jechuudha. Kan biraan immoo qabiyyee keenya keessatti kan nuti ilaallu how to determining empirical formula. Akkamitti empirical formula calculate goona kan jedhu ilaalla jechuudha. Akkasumas akkamittiin molecular formula calculate goona kan jedhu itti fufnee waliin ilaallaa jechuudha. Empirical formula jechuun molecular formula ratio xiqqaadhaan ibsame jenneerra. Ratio xiqqaa lakkoofsa hundaatiin ibsame jenneerra. Kanaaf empirical formula calculate gochuudhaaf isteeppiiwwan gurguddaa sadiitu nu barbaachisa. Isteeppii jalqabaa irratti maal goona? Derive the number of mole of each element from these masses jedha. Isteeppii jalqabaa irratti maal goona? Moolii barbaaddanna. Moolii kana eessarraa barbaadna? Hanga isaarraa hanga elementoota kompaawundicha keessa jiranirraa barbaadna. Hanga elementoota kompaawundicha keessa jiranirraa barbaadna. Number of mooliin yeroo baay'ee maaliin bakka bu'aa? N dha jenneerra. N kuni formulaan isaa M small over M capitaalidha. M smalliin kun given massiidha. Giraamaan ibsuu dandeenya yookaan immoo parsanteejiidhaanis nuu kennamuu danda'a. M capitaaliin immoo maal ibsaa? Moolaar maasiidha. Isteeppii tokkoffaa irratti number of moolii isaa barbaannaa jechuudha. Yoo parsanteejiidhaan nuu kenname moolaar maasiin elementii sanaa meeqadha kan jedhu jalqaba adda baafanneetu parsanteejii sanaa hiruu moolaar maasii elementii sanaa goona jechuudha. Achiin booda maal arganna? Moolii arganna jechuudha. Mass of element may be given in terms of percentage composition. Percentage'aanis kennamuu danda'a yookaan immoo giraamaan nuu ibsamuu danda'a jechuudha. Isteeppii tokkoffaa irratti erga moolii keenya ibsanne yookaan moolii keenya arganne isteeppii lammaffaa irratti divide each element molar amount by smallest molar amount to yield subscript of empirical formula. Isteeppii lammaffaa irratti maal goona? Jalqaba irratti moolota arganne keessaa mooliin xiqqaan isa kamidha jennee adda baafanna.
Erga moolii xiqqaa argannee booda moolii arganne kana gara lakkoofsa whole numberiitti yookaan lakkoofsa hundaatti jijjiiruu qabna. Kana gochuudhaaf moolota arganne kana moolii isa xiqqaadhaaf irra jechuudha. Moolii isa xiqqaadhaaf irra. Hunda isaanii moolii xiqqaadhaaf irraa jechuudha. Kanaaf lakkoofsi nuti hirree argannu suni sabskiriptii nu ta'a jechuudha. Sabskiriptii imperiikaal foormulaa keenyaa nu ta'a waan ta'eef akka sabskiriptiitti fayyadamna jechuudha. Isteeppii sadaffaa irratti lakkoofsonni sun yoo intiijarii ta'anii yookaan immoo bifa firaakshiniitiin yoo arganne gara lakkoofsa hundaatti jijjiiruu qabna. Smallest whole numberiitti jijjiiruu qabna. Lakkoofsa barbaachisaa ta'een baay'isnee gara lakkoofsa hundaa xiqqaa ta'etti jijjiiruu qabna jechuudha. Kanaaf number of moolii akkamitti calculate goona isiniin jedheera. Given mass of each element divided by molar mass of element. Given massiin percentage composition nu kennamuu danda'a yookaan immoo giraamaan nu kennamuu danda'a. Molar massiin elementii sanaa immoo hanga atomawaa elementii sanaati jechuudha. Kanaafi number of mooliin n-dhaan bakka buusuu dandeenya isiniin jedheera. Given massiin immoo m smalliidha. Molar massiin immoo m capitaliidha. Bifa kanaatiin number of moolii elementoota compoundicha keessa jiranii calculate goonaa jechuudha. Akkasinii galuudhaaf mee fakkeenya tokko itti fufnee ilaallu. Fakkeenya tokko itti fufnee ilaallu. Fakkeenya keenya akkas jedha. What is the empirical formula of compound that contain 56.5% of potassium, 8.7% of carbon and 34.8% of oxygen jedha. Empirical formula compoundii kana barbaadii isiniin jedha. Compositioniin compoundii keenya percentage 56.5 potassiumidha. Percentage 8.7 carbonidha. Percentage 34.8 immoo oxygenidha. Kanaaf compoundiin keenya potassiumii, carbonii fi oxygen of keessaa qaba jechuudha. Hangi potassiumidha percentage 56.5dha jedha. Hangi carbonidha immoo percentage 8.7 jedha. Akkasumas immoo hangi oxygen immoo percentage 34.8dha jedha. Kanaaf akkamitti empirical formula compoundii kana barbaanna isa jedhu steepiiwwan adda addaa fayyadamna jechuudha. As keessatti kan nuu kenname percentiidhaani. Percentage 56.5 jechuun percentii 100 keessaa yookaan immoo giraama 100 keessaa giraamni 56.5 potassiumidha jedha. Giraamni 8.7 immoo kaarboniidha jedha. Akkasumas immoo giraamni 34.8 oksijiiniidha jedha. Kanaaf percentii nuu kenname kana steepii jalqabaa irratti maal goona? Assume the given percent as masses and find mole of each element jedha. Percentii nuu kenname kana akka hangaatti fudhanneetu moolii elementoota compoundii kana keessa jiranii barbaannaa jechuudha. Kanaaf moolii potassiumidha ni barbaanna, moolii kaarboniidha ni barbaanna, moolii oksijiiniidha ni barbaanna jechuudha. Kanaaf jalqaba irratti moolii eenyuu barbaanna? Moles of potassium irraa kaanume. Mooliin potassium wal qixa ta'a maal isiniin jedheera? Percentii isinii kenname kana akka hangaatti fayyadamaa isiniin jedheera waan ta'eef hangi isaa meeqatu nuu kenname jechuudha. 56.5tu nuu kenname giraama jennee fudhachuu dandeenya isa kana. Akka giraamaatti assuum goonee fudhanna. Akkasumas immoo molar massiin potassiumidha immoo meeqa? 39 giraam per mooliidha. Molar massiin isaa 39 giraam per mooliidha. Inni kun yoo hirame asitti giraamaan balleessuu dandeenya. 56.5 hiruu 39 yoo hirree isa kana meeqa arganna? 1.488 moolii argachuu dandeenya jechuudha. Kanaaf mooliin potassiumidha compoundicha keessatti 1.488 ta'a jechuudha. Ittaansinee kana jalqaba irratti barbaanna dheera. Lammaffaa irratti immoo maal barbaanna? Steepuma tokkoffaa keessa jirra. Moolii kaarbanii barbaaddannu. Moolii kaarbanii. Hangi kaarbanii yookaan percenteejiin kaarbanii meeqatu nuu kenname? 8.7 giraama jennee fudhannu. Percentiidha waan ta'eef percentii kana akka giraamaatti fudhannee hiruu molar massiin kaarboniidha immoo meeqa? 12 giraam per mooliidha. Mooliin tokko giraama 12 of keessaa qabdi jechuudha.
asitti giraamaan ni balleeffanna. 8.7 hiruu 12 isa kana kaalkuleetarii fayyadamne yoo hirree inni kun meeqa ta'a? 0.725 moolii ta'a jechuudha. Kun moolii kaarboonii keenyaati. Sadaffaa irratti immoo maal barbaaddanna? Moolii oksijiinii haa barbaaddannu. Moles of oxygen. Oksijiiniidhaa fi moolii haa barbaaddannu. Parsantii meeqatu nuu kenname? Parsantii 34.8 jedha. Parsanteejii kana akka hangaatti fudhanneetu 34.8 giraama hiruu oksijiiniin immoo mooliin tokko giraama meeqanneerra 16 giraam par mooliidha jechuudha. Kana yoo waliif hirree meeqa arganna? Lakkoofsi kun yoo hiramanii approximately 2 ta'a jechuudha. Approximately 2 mool ta'a jechuudha. Isteeppii tokkoffaa irratti erga moolii elementoota kompaawundicha keessaa jiranii murteeffannee booda isteeppii lammaffaa irratti maal goona? Jalqabaa smallest mooliin kamidha kan jedhu addaa baafannu. Moolota kana keessaa smallest yookaan immoo mooliin xiqqaanii meeqadha jechuudha. Mooliin xiqqaan duwwaa tuqaa 725dha jechuudha. Isteeppii lammaffaa irratti choose smallest mole and divided each moles by this smallest mole. Moolii xiqqaa edda murteeffannee booda moolota hunda isaanii moolii xiqqaa kanaaf irraa jechuudha. Kun maaliif? Sabskiriiptii argachuudhaaf. Sabskiriiptii argachuuf 1.488 moolii arganne. Moolii xiqqaan immoo meeqanneerra? Duwwaa tuqaa 725 mooliidha jenneerra. Moolii kana mooliin ni balleessina jechuudha. Kun yoo waliif hirame meeqa ta'a? 1.48 hiruu duwwaa tuqaa 725 yoo hirame approximately 2 ta'a jechuudha. Akkasumas immoo kan itti aanumaan kaarbaniidhaaf moolii duwwaa tuqaa 725 moolii arganneerra. Mooliin xiqqaan keenya immoo isumadha waan ta'eef 725 mooliidha. Mooliidha yoo barreeffanne inni kun tokko ta'a jechuudha. Sadaffaa irratti eenyunni? Oksijiiniidha. Oksijiiniidhaaf immoo moolii meeqa arganne? 2.175 moolii arganne jechuudha. 2.75 hiruu moolii xiqqaan duwwaa tuqaa 725 mooliidha jechuudha. Moolii kana yoo balleessine kun yoo hiramu approximately 3 ta'a jechuudha. Amma isteeppii lammaffaa fixneerra. Isteeppii sadaffaa irratti lakkoofsonni kun sabskiriiptiidhaan nu tajaajilu jenneerra. Kompaawundiin keenya isteeppii sadaffaa irratti eenyu fa'aa of keessaa qaba? Pootaashiyeemii, kaarbaniidhaa fi oksijiinii of keessaa qaba. Kanaaf lakkoofsota kaalkuleet goonee arganne kana bifa sabskiriiptiitiin elementoota kompaawundicha keessaa jiran bira buufannaa jechuudha. Kanaaf pootaashiyeemiidhaaf 2 arganne bakka pootaashiyeemii 2 buufanna jechuudha. Kaarbaniidhaaf immoo 1dha. Bakka kanatti 1tu barraa jechuudha. Oksijiiniidhaaf immoo 3 arganne. Amma dhumarratti maal murteeffanneerra jechuudha? Impeerikaal foormulaa keenya murteeffanneerra jechuudha. Impeerikaal foormulaan keenya maal ta'a jechuudha? Pootaashiyeemii bira 2, kaarbanii bira 1 dhiisni rakkoon qabu 3dha jechuudha. Pootaashiyeem kaarbooneetii ta'a jechuudha. Bifa kanaatiin impeerikaal foormulaa kompaawundii kamiyyuu murteessuu ni dandeenya jechuudha. Kun isteeppiiwwan ittiin impeerikaal foormulaa murteessuudhaaf nu tajaajilanidha. Isteeppiiwwan jalqaba irratti moolii barbaaduu qabna jenneerra. Moolii kana eessaa arganna? Hanga nuu kenname moolaar maasii elementii sanaatiif hirreetu arganna jechuudha. Erga moolii keenya arganne immoo isteeppii lammaffaa irratti moolii isa xiqqaa murteessina. Moolii isa xiqqaa filanneetu moolota hunda isaaniitiif irra yookaan immoo moolii elementii sanaa hiruu moolii xiqqaan sabskiriiptii goonee fayyadamna jechuudha. Achiin isteeppii dhumaa irratti immoo
lakkoofsota arganne kana bifa sabiskiriiptiitiin barreessinaa jechuudha. Sirriitti akka hubattaniif fakkeenyota kitaaba keessan irra jiran sirriitti irra deebi'aatii bifa kanaatiin hojjedhaan isiniin jedha. Dhumarratti immoo kan nuti ilaallu determination of molecular formula. Molecular formula immoo akkamitti barbaannaa kan jedhudha. Molecular formulaan actual formulaadha jenneerra. Isa immoo akkamitti barbaannaa kan jedhudha jechuudha. Kan waliin ilaallu molecular formula barbaaduudhaaf steepiin jalqabaa empirical formula barbaadudha. Empirical formula steepiiwwan fakkeenya fudhannee ilaalle sanaan bifa sanaatiin empirical formula murteeffanna. Steepii tokkoffaa irratti empirical formula erga murteeffannee steepii lammaffaa irratti immoo maal goona? Maal argachuu qabna? Number of moolii barbaadan. Moolii compoundii sana kan elementii compoundii keessa jiru osoo hin taane moolii compoundii sana. Moolii compoundii sana barbaaduudhaaf molar mass of molecular formula nuu kennama. Hiruu molar mass of empirical formula. Empirical formula step jalqaba irratti arganne kanaaf immoo molar mass isaa barbaanna. Molar mass empirical formula. Empirical formula dhaan molar mass isaa jechuun ida'ama hanga elementoota empirical formula keenya keessa jiruuti. Erga isa kana arganne jara kanaan lamaan yoo walii hirree inni keenya arganna jechuudha. Inni jechuun number of mooliidha. Erga number of moolii arganne step sadaffaa irratti moolii arganne kana empirical formulaadhaan baay'isna. Xumurreedha jechuudha. Kanaaf molecular formulaan keenya empirical formula baay'isuu number of mole. Bifa kanaatiin argachuu dandeenya jechuudha. Inni kun akka sirriitti isinii galuudhaan fakkeenya kana fudhannee ilaallu. Fakkeenyichi akkas jedha. A compound of carbon, hydrogen and chlorine has molar mass of 99 gram per mole jedha. Compoundiin kaarbanii, hydrogenidhaa fi chlorine of keessaa qabu tokko molar massiinsaa 99 gram per moleidha jedha. It contains 24.3% of carbon and 4.1% of hydrogen jedha. Percentage by massiinsaa kaarbanidhaaf 24.3, hydrogeniin immoo 4.1 jedha. Inni af immoo kilooriinii keenya ta'aa jechuudha. Kanaaf molecular formula compoundii kanaa barbaadii jedha. Mee jalqaba irratti maaltu nuu kenname isa jedhu adda baafanna. Compoundii keenya keessatti maaltu nuu kenname? Molar mass nuu kennameera. Molar mass kan molecular formula keenya nuu kennameera. Molar mass keenya 99 gram per moliitu nuu kenname. Gram per moliitu. Akkasumas immoo percentage yookaan hanga kan kaarbanii nuu kennameera. Kan kaarbanii meeqatu nuu kenname? 24.3 giraamatu nuu kenname. Akkasumas kan biraa eenyutu nuu kenname? Hangi hydrogenii nuu kennameera. Percentage meeqadha? 4.1 jedha. 4.1 nuu kenname. Maal argachuu dandeenya? Kan kilooriinii argachuu dandeenya. Kan kilooriinii argachuu dandeenya jechuudha. Akkamitti ida'amni jara kana lama kilooriinii jechuun dhibba keessaati. Percentage dhibba keessaa hir'isuu percentage jara kana lamaanii. 4.1 ida'uu 24.4 inni kun yoo walitti dhahame 28.4 dhufa jechuudha. 28 dhibba tokko hir'isuu 28.4 meeqa ta'a? Yoo walirraa hir'isnu 71.6 ta'a jechuudha. Giraama 71.6. Amma molar massii molecular formula keenyaa ni beekna. Percentage kaarbanii ni beekna. Hanga hydrogenii yookaan percentage hydrogenii ni beekna. Percentage kilooriinii ni beekna jechuudha. 71.6. Kanaaf molecular formula barbaaduudhaaf akkuma isinitti hime steepii jalqabaa irratti maal goona? Empirical formula barbaaduudha jenneerra. Empirical formula barbaaduudha. Empirical formula barbaaduudhaaf immoo jalqaba irratti percentage nuu kenname sana akka hangaatti fayyadamna jechuudha. Achi booda moolii elementoota tokkoon compoundicha keessa jiranii barbaanna jechuudha. Jalqaba irratti moolii eenyu? Mole of compounding jalqabaa keenya carbon of carbon. Moolii kaarbanii barbaadanna jechuudha. Mooliin kaarbanii meeqatu nuu kenname? Percentage 24.3dha. 24.3 giraama hiruu
Molar maasiin kan kaarbanii immoo 12 giraam par mooliidha. Giraam par mooliidha jechuudha. Giraamaa yoo balleeffanne kun lama yoo waliif hirree meeqa taati? 2.25 moolii taati jechuudha. Akkuma kana immoo lammaffaa irratti immoo eenyuun barbaanna? Moolii kan eenyu? Kan haadroojiinii. Mol of haadroojiinii. Haadroojiinii yoo barbaannu haadroojiiniin parsantii meeqan nuu kenname? 4.1 giraama. 4.1 yeroo tokkoon ishii immoo 1 giraama inni irra giraam par mooliidha. Giraama yoo balleessine inni kun 4.1 moolii ta'a jechuudha. Erga bifa kanaatiin arganne sadaffaa irratti immoo moolii eenyu barbaanna? Moolii kilooriinii keenyaa barbaanna jechuudha. Moolii kilooriinii argachuudhaaf mol of kilooriin. Moolii kilooriinii argachuudhaaf kilooriiniin giraama isaa meeqa arganne? 71.6 giraama inni irraa hiruu kilooriiniin 35.5 giraam par mooliidha. Giraama yoo balleeffanne mooliin keenya meeqa ta'a jechuudha? 71.6 hiruu 35.5 inni kun 2.1 moolii ta'a jechuudha. Moolii kana ta'a. Amma moolii kilooriinii kan haadroojiiniidhaa fi kan kaarbanii keenyaa arganneerra jechuudha. Kanaaf moolii kana erga arganne immoo isteepii lammaffaa irratti maal goonan isiniin jedhee lakkoofsa xiqqaa moolii kana keessaa mooliin xiqqaan kaminni kan jedhu murteeffanna. Moolota kana sadan keessaa inni xiqqaan kan kilooriinii kanatu xiqqaadha jechuudha. Kanaaf mooliiwwan kana hunda isaanii meeqaaf irra jechuudha? Kan kaarbanii moolii meeqa arganne? 2.25 hiruu inni xiqqaan 2.16 inni kun approximately meeqa ta'a jechuudha? Yoo waliif hirree approximately tokko ta'a jechuudha. Akkasumas immoo kan haadroojiiniitii fi moolii haadroojiinii meeqa finne? 4.1 hiruu moolii xiqqaan immoo 2.16 kana yoo hirree approximately meeqa arganna? Yoo waliif hirame approximately 2 ta'a jechuudha. Kan biraa sadaffaa irratti kan kilooriiniiti. Kilooriiniidhaa fi moolii meeqa arganne? Moolii 2.16 hiruu mooliin xiqqaan 2.16 kunis yoo hirame meeqa ta'a jechuudha? Tokko ta'a jechuudha. Tokko ta'a. Amma lakkoofsota akka sabiskiriiptiitti nu tajaajilan arganneerra. Isaaniif kaarbaniidhaaf 1, haadroojiiniidhaaf immoo 2, kilooriiniidhaaf 1dha. Amma maal gochuu dandeenya? Empirical formulaa keenya barreeffachuu dandeenya jechuudha. Empirical formulaa compoundiin keenya eenyuun of keessaa qaba? Kaarbanii, haadroojiiniidhaa fi kilooriinii of keessaa qaba. Sabiskiriiptii kaarbanii 1 arganne, sabiskiriiptii haadroojiinii immoo 2 arganne, kan kilooriinii 1 arganne jechuudha. Kanaaf empirical formulaan compoundii keenya CH2Cl ta'a jechuudha. Isteeppii jalqabaa irratti empirical formulaa keenya murteeffanneerra jechuudha. Amma empirical formulaa keenya erga murteeffanne molar maasii kan molecular compoundiidha 99 giraam par mooliitu nu kenname. Eessatti nu kenname? Gaaffii keenya keessatti kunoo 99 giraam par mooliitu nu kenname waan ta'eef kun molar mass of molecular formulaadha. Molar maasii kana qabna jechuudha. Amma empirical formulaan keenya CH2Cl dha. Empirical formulaa keenya arganneerra. Molar mass of empirical formulaa immoo calculate godhachuu dandeenya jechuudha. Kan kaarbanii 12 dha. Kan haadroojiinii 2tu jira waan ta'eef 2 dha. Ida'uu kan kilooriinii 35.5 dha. Kun yoo walitti hidhame 49.5 giraam par moolii arganneerra jechuudha. Asirraa kaanee maal argachuu dandeenya? Number of moolii argachuu dandeenya. Isteepii lammaffaa keenya irratti kun
Step lammaffaa keenya irratti number of molii argachuu qabna jechuudha. Number of moliin molar mass of molecular formula. Molar massiin kan molecular formula 99 gram per molii nuu kenneera. Molii nuu kenneera. Akkasumas immoo molar massiin empirical formula keenya immoo meeqaa arganne 49 tuqaa 5 gram per molii arganneera. Kanaaf number of moliin keenya kana lamaan walii yoo hirre meeqa ta'a jechuudha. 99 hiruu 49 approximately 2 ta'a jenna. Approximately 2 ta'a jechuudha. Erga kana arganneeti lakkoofsa lama kan yookaan n kana meeqaan baay'isna empirical formulaadhaan baay'isna jechuudha. Empirical formulaan keenya CH2Cl dha. Isa kana lama yoo baay'isne maal arganna? C2H4Cl 2 ta'a jechuudha. Kanaaf compoundiin keenyaa fi molecular formulaan isaa kana ta'a jechuudha. Molecular formulaan isaa kana ta'a. Walumaa galatti bifa kanaan molecular formulaa compoundii tokko barbaaduu dandeenya jechuudha. Kana sirriitti hubachuudhaaf kitaabilee adda addaa akkasumas kitaaba keessan gilgaalota kitaaba keessan irra jiran sirriitti irra deebitanii akkasiin dubbistan abdiin qaba. Walumaa galatti gaa har'aa qabiyyee keenya irraa keessatti molecular and formula mass jechuun maal jechuudha kan jedhu sirriitti ilaalleerra. Molecular mass gaafa jennu ida'ama hanga elementoota molecuulii tokko keessa jiranii. Formula mass gaafa jennu immoo ida'ama hanga elementoota compoundicha keessa jiraniiti. Kunis atomic mass isaanii walitti daana jechuudha. Garaagarummaan isaa jechuudha. Molecular jechuun compoundii molecuulii of keessaa qabuuf jechuudha. Formula mass jechuun immoo compoundoota ionikiidhaafis compoundii molecuuliidhaafis akka inni ta'udha jechuudha. Kan biraan waa'ee mooliiti. Moolii jechuun jimlaadhaan hamma molecuulotaa yookaan immoo hamma atomotaa karaa ittiin ibsinudha jenneerra. Mooliin kun konseptii moolii jalqaba eenyuudhaan hundaa'e jenneerra? Avogaadiroodhaan jenneerra. Wanti mooliin ishii tokko ta'ee molecuulota yookaan atomota meeqa of keessaa qaba? 6.2 baay'isuu 10 paaworii 23 akka inni of keessaa qabu laalleera. Lakkoofsi kun immoo maal jedhama? Lakkoofsa avogaadiroo jedhameetu beekama jechuudha. Kan biraan kan nuti ilaallee chemical formulaadha. Chemical formulaan maaliif nu fayyada? Compositionii compoundii tokko baruudhaaf. Compositionii compoundii gaafa jennu compoundiin sun eenyu fa'aa of keessaa qaba kan jedhu baruudhaaf. Lammaffaa immoo ratio compoundii sanaa baruudhaaf. Fakkeenyaaf chemical formulaanii sodium chloride dha. Maal agarsiisa? Compoundiin keenya eenyu fa'aa of keessaa qaba isa jedhu akka baruudhaaf sodiumidhaaf chlorine akka inni of keessaa qabu. Lammaffaa immoo ratio meeqa of keessaa qaba? Meeqa gara meeqaatti isa jedhu tokko chlorine sodiumii tokkoo fi chlorine tokko gara tokko ta'uusaa jechuudha. Kanaaf chemical formula irraa odeeffannoowwan kana argachuu dandeenya jechuudha. Odeeffannoowwan kana lamaan argachuu dandeenya. Tokko composition. Lammaffaa immoo ratio elementoonni compoundicha keessatti jiran argachuu dandeenya jechuudha. Chemical formula kana immoo bakka lamatti qoonnee ilaaluun akka danda'amu. Tokkoffaan empirical formulaadha. Empirical formula jechuun the simplest formulaadha jenneerra. Ratio lakkoofsa xiqqaadhaan yoo ibsinedha. Molecular formulaan immoo actual formulaadha jenneerra. Kan biraan percentage by mass akkamitti calculate gochuu dandeenya? Akkasumas immoo empirical formula akkamitti barbaanna? Molecular formula akkamitti barbaanna kan jedhu qabiyyee keenya har'aa keessatti kaasnee waliin ilaalaa turreerra jechuudha. Yeroo taanutti paartii 7ffaa keessatti stoichiometry kan jedhu waliin jalqabna jechuudha. Paartiiwwan hanga yoonaatti waliin ilaalle waa'ee chemical reactioniiti. Paartii taanurraa kaasee garuu boqonnaa kana jalatti stoichiometry kan jedhu waliin jalqabna jechuudha. Dhumarratti namoonni YouTube channel keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun dagatina. Akkasumas immoo miseensota Abdii Akaadaamii warri taatan immoo share gochuudhaan gahee keessan bahan isiniin jedha. Yeroo taanu deebinee wal argina. Learn smart, shine bright. Thank you.